mana marii bakka bu'oota ummata Itoophiyaa keessatti labsii labsame irratti mormiin Dr. Abiy irratti ka'uu dhagahame. Mormiin ka'e kun mormii akkamiiti kan jedhu odeeffannoo keenyadhaa keessatti qabannee isiniif dhiyaanne. Waldaan Haakimoota Itoophiyaa cufamee jira jedhame. Kunis odeeffannoo keenya keessa jira. Kooriyaan kaabaa bakka meeshaa waraanaa itti shaakalu argadhe jechuudhaan Israa'elitti dhaadate. Yooyyaa harka fuunni ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gara guutuu odeeffannoo keenyaa osoo isin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaa haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Jalqaba irratti waa'ee waraana Israa'elii fi Iraan waan qindeeffanne gurra isin buufna. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Yeroo ammaa wayita Ameerikaan Israa'el maddii dhaabachuun Iraan irratti haleellaa raawwachuu dandeessi jedhamee odeeffamu kanatti USA'n iyyattiiwwan waraanaa fi buufataalee waraanaa ishee garagaratti argaman dabalatee meeshaalee waraanaa baha giddu galeessaatti sochoosuu ibsamee jira. Aangaan Ameerikaa qaxanicha keessaa loltoota gara 40,000 ta'an akka qabdu dubbatanii jiru. Guyyoota muraasa darban keessatti yoo xinnaate xiyyaaronni 30 buufataalee waraana Ameerikaa keessatti argaman gara Awurooppaatti socho'aniiru jedhamee jira. Tankariin waraana Ameerikaa jeettiiwwan waraanaa fi jeettiiwwan boombii darban boba'aa guutuudhaaf tajaajilan hunda ta'uu himamee jira. Dooniin Ameerikaa xiyyaara baatu Nimitis jedhamtu barbadeessitoota misaayilaa hedduu waliin qarqara galaana kibba Chaayinaa irraa ka'uun gara baha giddu galeessaatti imalaa deemaa jirti jedhamee jira. Doonii waraanaa kaan ammoo galoo galaanaa fi galoo Faransaayitti kan argaman yoo ta'u Israa'el misaayilota Iraan akka haleeltuuf gargaaraniiru jedhama. Jeettiiwwan waraanaa F-60 fi F-22 akkasuma F-35 gara buufataalee waraanaa baha giddu galeessaatti socho'aa jiraachuun maddi oduu Reuters gabaasee jira. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan wayita pirezidaantiin Doonaald Tiraamp haleellaa Israa'el iddoowwan niikuraala Iraan irratti raawwatutti makamuu fi dhiisuu itti yaadaa jiran kanatti Ameerikaa akeekkachiisan. Miidiyaaleen mootummaa Iraan kaazimaa obeeffachuudhaan akka gabaasanitti USA'n Israa'el deeggaruuf dammaqinaan gidduu seenuuf yoo kan barbaadu ta'e Iraan meeshaalee fayyadamtee dubbii barbaadota barumsa barsiisuu fi ofirraa ittisuu alatti filannoo gara biraa hin qabdu jedhan. Yaadni nuti USA'f kennuun yoo xiqqaate dubbii barbaacha Israa'el dhaabuu yoo hin barbaanne gara kallattii dhaabbadhaa kan jedhudha jedhan aangaan kun itti dabaluudhaan murteessituuwwan waraanaa Iraan filannoowwan barbaachisoo ta'an hundaaf fuuldura qabu jedhanii jiru. Humni waraana Israa'el haleellaa eda galgala Iraan irratti raawwateen buufata gabbisa meeshaa niikuraala Naatizaa jedhamu rukutuu ibsee jira. Wiirtuun kun wantoota meeshaalee niikuraala oomishuuf qophii ta'an of keessaa qaba. Hojii sagantaa niikuraala Iraan akkaan kan saffisaa jiru as keessatti hojjetamaa jira jedhee humni waraana Israa'el kun. Israa'el buufata kana rukutuu kan ibsite yeroo jalqabaati miti. Jalqaba torbee kanaa hoogganaan jarmiyaa dhimma niikuraalaa hordofuu akka himetti wiirtuun Naatizaa guutumaan guutuutti barbadaa'uu baatus garuu rukutamuun miidhameera jedhe. Israa'el wiirtuu niikuraalaa amma hojiirra hin jirre kan hamma Naatizaa hin geenye arkaa jedhamus haleeluu ibsitee jirti. Waraanni Israa'el akka jedhetu wiirtuun kun piilootiyooniyeemii akkaan jabaa ta'e oomishaa jira. Kun ammoo meeshaa waraanaa niikuraala oomishuuf gargaara jedhe. Misaayilli Iraan dhukaastee hospitaala magaalaa kibba Israa'el Beeshaabaa keessatti argamu rukutuun hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 32 miidhamaniiru jedhe. Misaayilli Iraan dhukaastee kallattiidhaan hospitaala kana rukute jedhan qondaalli Israa'el. Haleellaa misaayila Iraan kanaan iddoowwan jireenya uummataa 3 ta'anis miidhamuu qondaalli waraanaa kun ibsanii jiru. Erga Iraan misaayilota hedduu gara Israa'elitti dhukaastee booda dhohiinsi gurguddaan magaalaa Tel Aviivaa keessatti heddumminaan dhagahamaa jira jedhame. Kooriyaan kaabaa Ameerikaan Israa'el kan deeggartu taanaan Iraan deeggaruuf qophiidha jechuudhaan of ibsite. Israa'el kansarii nageenyaati jechuudhaanis qeeqtee jirti. Mootiin Kooriyaa kaabaa Kim Jong ibsa miidiyaa biyyaaf kenneen Israa'el weerara seeraan alaa Iraan irratti banteef wareegama hadhaawaa kaffaluuf teessi jedhan. Mootichi Kooriyaa kaabaa itti dabaluun meeshaan waraanaa gurguddoo oomisha dhala namaa irratti yaaluun sirrii miti jennee gara bishaanii dhukaasaa turre. Garuu amma bakki yaalii itti goonu argamee jira jechuudhaan ibsi mootichaa Ameerikaan lolicha irratti hirmaannaan Iraan ittisuuf waliin dhaabbanna jedhan. Ameerikaa fi biyyoonni lixaa Kooriyaa kaabaa irratti barootaaf qoqqophii kaa'aa turanillee isaan irraa gurra cufachuudhaan meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhachuu dandeessee jirti. Ameerikaa fi Israa'el biyyoota Kooriyaa kaabaaf sodaa ta'aniif Iraan haleelanii cabsanii gara isaaniitti akka fuula deeffatan waan beektuuf dursitee lolaaf of qopheessaa jirti. Lolli Iraanii fi Israa'el gidduutti godhamaa jiru lola biyyoota lamaan irra darbee lola biyyoota addunyaa gurguddootti ce'aa jiraachuun yaaddoo guddaadha.
Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa uggurame. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa tibbana gaggeeffame hordofuun hoggansi isaa to'annoo jala oolfamee kan ture waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa waxabajjii 12 bara 2025 eeyyamni isaa ugguramu pirezidaantiin waldichaa Yoonaataan Daanyachoo himan. Uggura kana kan dabarse abbaa taayitaa dhaabbilee waldaa siviilii Itoophiyaa yoo ta'u sababni xalayaa uggura kana irratti eerame yaa'ii waliigalaa hin gaggeessine gabaasa faayinaansii hin dhiyeessine kan jedhu akka ta'e maddi oduu Addis Standard gabaasee jira. Nuti qajeelfama seera biyyattiin eeyyamuun sochoone malee saniin ala waan raawwanne hin qabnu kan jedhan pirezidaantiin waldichaa. Uggurri kun sochii ogeeyyota fayyaa waliin kan wal qabatu ta'uu akka amanan dubbatanii jiru. Kaayyoon hundeeffama waldichaa ogeeyyii fayyaaf sagalee ta'uuf akka ta'e eeruun ogeeyyiin fayyaa iddoo isaaniif malu akka argatanii fi kafaltii madaalawaa akka argatan sagalee ta'aa turre jedhan. Labsiin qabeenya yakkaan argaman seera qabeessa fakkeessuu fi yakka shororkeessummaa mallaqaan deeggaramu to'achuuf bahe mormiin irratti ka'e. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 37ffaa kaleessa gaggeesseen qabeenya yakkaan argaman seera qabeessa fakkeessuu fi yakka shororkeessummaa mallaqaan deeggaramu ittisuu fi to'achuuf labsiin fooyyee dhiyaate raggaasiseera. Haa ta'u malee labsicha keessatti nama eenyummaa isaa dhoksee yakka kana qoratu adeemsa qorannoo keessatti ajjeechaan ala yakka raawwatu malu hundaa seeraan itti gaafatamuu irraa bilisa akka ta'u taasisuun isaa miseensota mana marichaa irratti mormii kaasee ture. Miseensa sochii biyyoolessa Amaaraa yookaan Abeen kan ta'an Dansaaleen Caannee walgahii kana irratti yaada laataniin tumaaleen labsichaa hedduun balaa hamaa qabu jechuudhaan mormanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannan galma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.